عليكم ورحمة الله وبركاته. كونك بجمتوتا Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan kana har'a dirjiitii kana keessatti beeksisa hojjechuuf dhufne jechuudha. Kana jechuun iddoo hojmaata keenya haaraa illee isin beeksisuuf dhufne jechuudha. Ribaanii makiina tudatee nuuf fiduu didee kanaaf dhiifama isiniin jenna. Ribaanii keenya kana makiina dafee waan fiduu moo hojjetamee oomishamee dafee hin qophaa'u gaannoo jedhu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya iddoo dispilii agarsiisa yeroo bannetti inshallah ribaan illee ni kunna. Ribaanii jechuun ani ribaanii jechuun jaalala, ribaanii jechuun milkaa'ina. Milkaa'inni kun immoo nuti maaliin ibsinare afaanumaa fi gammachuu keenya haala kanaan isin wajjin ta'uun ibsina jechuudha. Ammaan ashuu waan tokko jetteeti dirjiitii kanarra illee haasa'uu barbaanna, keessa illee osoo inni wantoota hedduu isin agarsiisuu barbaanna jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Hayyee daawwattoota keenya waan biraa osoo hin taane iddoo hojii bakka biraatti jirra bakki iddoo bal'aa gammachuudhaan akka jettaniif isiniif sina malee waan biraatti miti. Iddoon kun immoo asinaaf illee akka isin gargaaru asuma kana asii ka'ee gara dakkaatti dirjiitii hedduutu jira kenna bichaa miti asilaa agarsiisitti kaameramaan kenna. Kana fakkaatee jiru daawwattoota keenya asii agarsiisii dirjiitii hedduu jira. Yeroo biraatti immoo oomisha as keessa hedduu isin ibsuu dandeessu daawwattoota keenya. Ammaan immoo kennuu bandee isin agarsiisna kennuuma akkuma argitan kana barri kanarraa qabee waasitannaa yoo ta'u kana fakkaatee jira. Keessoo isinillee waa hedduu ilaaluu dandeettanii ammaan kallattiiwwan gara keessatti. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa waan dirjiitii kanaa waan as keessatti hojjetamu waan baay'eedha. Akkuma deengada viidiyoo kana gabaabduu keessatti dubbadhe yoo xiqqaate gara meeshaa hojmaata gara atleast gara meeshaa hojmaata 100 hin ta'a jechuudha. Walumaa galatti waan as keessatti hojjetamu kun immoo isiniifillee galtee ta'a. Ani hoo yoo galii maal hojjedha wantoota hojjetanii gaafisaniif eeggataa waan ta'eef kanarraa inshaallaa isinii haasofna ammaan kattitamaan gara keessatti seenaa jechuudha. Ila lame sena kabin wakil apa dana kuni aku Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya bagada isin jedhee bagada isin jedhee dasnu jedhee jira das isin jedhu warroonni das isin jedhe mootu koomentii jalatti jechuudha. Aashaan dekedirtu jabaadha jechaa nu jajjabeessaa isinirraa barbaanna jechuudha. Jajjabina afaanii qofa osoo hin ta'in nu bira dhaabbatanii haga ammaatitti meeshaa hedduu nurraa talabataa viidiyoo keenya sheer godhaa hiriyoota keessanii fi maatii keessan biraan gahaa. Aashaan dekedirtu bimmootu namoota baay'ee amanamoodha. Isaan bira dhaqaatii talabadhaa jechaa namoota hasaa turtantu jira jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya guddaa galatooma isiniin jedha. Hayyee daawwattoota keenya amma immoo kan dur caalaa itti dhufee jira jechuudha. Daawwattoota keenya kan dur caalaa jibinnaan dalaguudhaaf iddoo kallattiilee jirra akkasuma biirootu jira keessa namni waan jiru waan ta'eef giizee biraa isin agarsiisna jechuudha. Asitti immoo istoorii jira. Asitti immoo akkuma argitan kana iddoo meeshaa keessatti agarsiisnu haala kanaan taappeella jira jechuudha. Daawwattoota keenya hundumtuu isinitti mul'atanii abdii qabna gara keessatti keessatti lakkoofsa intira keenyaa barbaadan jechuudha. Lakkoofsa intira gadi isin agarsiisu kana asirraa iskiriinii gochuudhaan nu argachuu dandeessanii. Kana malee lakkoofsa biraa waan hin qabneef akka aashaan deeggartuuf jettanii warroota viidiyoo keenya gadhiisu hundaayyuu nu seetanii akka hin shawaramne akka hin hatamne isin jechuu barbaanna. Argamu hanga filatamaa isin duratti beekamudha jechuudha. Asitti immoo dolaaba adiyyaa wajjin hojjetamee jira jechuudha. Dolaaba meetira 2 seentimeetira diidamaatiin beektanii kuni garuu meetira 240 warra barbaadan haala kanaan xiqqaa hojjeta jechuu dandeettan jechuudha. Keessatti kan isin agarsiisaadha. Kana bichaa miti meeshaa isin agarsiisu osoo hin taane irra iddoo hojii kennan agarsiisaa gaafa keessatti seennee barbaadanii kallattiimaan nu kennan. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kallattiimaan gara keessaa seenna. Haa ta'uutii garuu dhugaa dubbatu kanaan hedduu galatooma isiniin jenna. Amma mootu biiroo asumsiisan jiran kana argaa kana wajjin maachii ka ta'e jechuudha. Asitti dolaamni hojjetamee keessa kana jira. Argaa jirtan kunoo asiin haala kanaan maashaallah tahee asii mana keessa yoo galu miila laamiin bareedu hedduu bareeda dhugaa dubbachuuf taanaan hedduu namatti bareeda. Ani hedduu natti bareedee jira jechuudha. Kun iddoo biiroo keenyaa ganaa namoonni biyya alaatirraa biyya birootirraa yeroo dhuftan jechuudha. Namni karaan itti dheeratee yoo kan adda addaatti akka rakkanne dhufee asitti simannee bulchuu dandeenya jechuudha. Nama gardalee egaa kabajamtoota daawwattoota keessanii maatii kennallee
maatii keessanillee haala kanaan simachuuf qophiidha isin jechuu barbaade ammaan kan natiimaan gara mana hojmaata mana mukaa iddoo itti oomishamu ta'u seenne farnichariin haala kanaan asitti oomishaa jechuudha. Ide dan dia tadi sedikit. Ayer awak terkena edom ni, jangan kati orang tak baik baru di sudah naik juga. Sebab misalnya edom misalnya mana edom agak sisa timin, edom masih pun ada tapi mungkin macam mana orang jadi macam mana. Edom juga ada juga. Awak terkena kali raksa dengan macam berarti agak tak. Isina agak saja juga. Awak terkena edom misalnya ni jadi juga. Aku mari kerana macam mari mulu. Asiti agak macam semua lagi kerana penting kita jadi juga. Awak terkena itu mana dolar berbila macam wajah lama jera gak juga mulai baik kok masih gawe ini baru mulai karena bawa bayi itu sebagai di mission kan kita tiga tujuh juga karena aku jera kemarin kita kan bifit jera itu kemarin jera jangan dari mau tuh alga jera juga karena mission kan pakada itu masih nanti mission gana orang mau jera dulu kalau di mana kayak dewasa ya di sini depan gama ini itu orang mau jera Egaa kabajamtoota daawwattoota kennaa iddoo oomisha kennaa haayilaatni isaanii kana fakkaata jechuudha. Waan hunda ulaagaa hunda guuttatee ogeessa gahaa ta'e akkuma san ofii keenya darajjiitti gurguddaa keessa namoota hojjetaa turanidha. Namoonni kunneen ogummaa isaanii sirriitti gonfatanii kallattii isin ajajaniin kamiiyyuu bakka fedhan intarneetii kamirraa yoo isin gafidan taate ka hojjennu ta'uu dhibba taanee isiniin dubbachuu dandeenya jechuudha. Yeroo hojjennullee meeshaa qulqulluurraa kan isin hojjennu ta'uu waadaa isinii gallee irra jechuudha. Amma kallattimaan gara keessatti tarreetiniin iddoo majlisaa isin agarsiifnaa jechuudha. Ayyee daawwattoota keenyaa akkuma argitan kana waa hedduu isin agarsiisaa turre amma gama mana majlisaa iddoo majlisni itti oomishamutti geenne jira jechuudha. Majlisoonni kun lamaan hojjetamanii bayu ka qophaa'edha jechuudha. Daawwattoota keenyaa kana oomishaman immoo tuyyuu asitti oomishaman jechuudha. Daawwattoota keenyaa iddoo disbila inshaallah akkuma gadi jedhee riibaanii muruudhaan isin eebbisiifna asitti immoo akkuma argitan kana iddoo hojii isin agarsiisaa jira jechuudha. Majlisni tuni majlisa hedduu kwalitii taate akkuma argitan kana warri jechuu barbaadan kanaa fi kanaa olillee isin barbaadan isin agarsiisuu dandeenya. Kunillee immoo akkuma argitan kana majlisa kaaftadha jechuudha. Daawwattoota keenyaa hedduu meeshaa babbareedaa fi meeshaa kwalitii ta'e irraa oomishnu duruyyuu warri nurraa oomishatanii fi warri nurraa fayyadaman ni beekanii boolii tokkoffaa xaawulaa fi wantoota isin barbaadan hundaayyuu bifa isin barbaadanii oomishaa turre ammallee akkuma tureetti jirra cimnee barbaadan caalaa jechuudha qophoofne kaanii jirra. Kun akkuma argitan kana majlisni kun akka dizaayinii haasaa filattee hojjennee jirra miidhagina jirudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa majlisni isin agartan kun wanni isarraa hafe tokko hin jiru. VIP majlisi jedhamee isa himamu keessaa isa tokkodha. Haa ta'u garuu asitti VIP akka jedhamee hin himne VIP'n koornarii isaa irratti tokkoffaa biraanchoonni isaa kun ol ka'ee darajaa qaba. Darajaa san immoo kanatti naa jijjiiraa jettee jecha aburiitti jamiilaan ijaasudha. Fedha isaaniitti irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf isaas iddoo galu kana haala kanaan namni akka irra naa taa'utti naa deebisa naa jijjiiraa yoo isaan jedhan haala kanaan akka namni irra taa'uu danda'utti fakkeenyaaf as taa'e namni cabsate laata. Dadhabbii faafataa jechaadha. Kanaaf tajaajila guddaa kenna. Bareedumsatti illee ta'e immoo homaa itti namni jecha mashaallah. Itti aansuudhaan immoo gama kanaa fi gama chaaluudhaan immoo biraanchoonni kan jedhamu kan geetidhaan mukarraa hojjetamee geetin irratti geetamutu jira jechuudha. Isallee ani ammaaf iddoon gahaa miti waan ta'eef ittiin gashinaati akkanatti na hojjedha jettee jechuudha. Akkasumas ammallee ol ka'insi isaa lafarraa ol 36 jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkaataa fedhiisiitiin jamiila haala kanaan hojjennee fi jirra amma fe'uuf makiinaan ala dhaabataa jechuudha. Majlisa kana baay'ee kaleessa makiinaan yeroo dhufeetiin namoonni warri iddoo kana dhufan hundisaa majlisoota iddoo keenya kanatti argan kana maashaallah jedhanii deeman. Isinillee immoo namoonni galfatan hundi maashaallah jechaa jirtan jechuudha. Ragaan hojii kennaa namoota nurraa bitatee fi ammallee piroodaktee nuti irraa hojjettu jechuudhaan irra deebuu barbaada. Ayushiin waan jettu yoo jiraatte jetteetiin ani immoo gara xumuraatti deemnaa jechuudha. Ayyee raawwattoota kennaa wanti isinitti hin himin homoo hin jiru waa hundaa isinitti himne jirra isinitti mucaara ija keessa hin laaltanii jirtan waan ta'eef takka majlisa kanaas irraa qabaatee gamanaatitti kunoo kaameraamaanii keenya isin agarsiisaa kan fakkaata majlisni kun gaarii kudharafa kunoo haala kanaan zooree gamanatti deebi'aa jechuudha. Daawwattoota keenya daariin isaas jira. Ka'umsi isaa jira jechuudha. Haala kanaan bal'aa warri ajajachuu barbaadanis yoo ta'e xiqqas warra ajajachuu barbaadan yoo jiraatan akkuma fedhii keessaniitiin hojjennee bakka isin barbaadan kamuu akka geessinu ni beektanii haga itti qophooftanii immoo ji'oota muraasa nu bira kaa'uu yoo barbaadan ji'oota muraasa nu bira kaa'achuu dandeenya.
dandeettan jechuudha. Akkas jennaa waggaa guutuu galtanii warra baddaatti jira warra akkasisanii miti warroota haga birriitti fixxanii haga mootuyyuu mana xuxumuratanii waan tokko tokko isiniifis kaa'uu dandeenya jechuudha. Share like subscribe gochuudhaan maatii keenya hunda biraan ga'uu hin raanfatina. Waan barbaadan kamiifuu Aashaa Indakadir bira bilbiluun hin raanfatina isiniin jedha. Aashaa Indakadir mircaa keessa yoo gootan waan barbaadan qabu kallattii mana keessan isinii geessina. Ammaan an xumura jira kadiriyaa yaada qabatetti dabaleeti. Ani asila akka yoon haasa'u dasna jedhuuti dhugaa dubbachuuf tanan baay'een haasa'aa haa ta'uti garuu wantichi mootu haala hojmaataatiin wal qabsiisee waan baay'ee haasofneerra. Aashaan Indakadirtu ni beektan warroonni mootu ammallee irra deebi'eetiniin aboo warri sun amaanaadha amaanaa namaan itti jettan mootu ammallee asiin irra deebi'ee isin galateeffachuun barbaada. Ani ammaan xumuree jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.